Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuuteef marti keessan siniin jecha egaa faranjuun abbaa isaa fi abbaa biinii fidee dhufeetoo jira jechuudha. Sana dura garuu nuti humna keenya ollutti ta'eetoo jira. Abiraamis gaa'ela keetiidhaaf rakkoo kan fidaa jirtu Hermeellaadha. Hermeellaarraa fagaadhu jennaan nu dhaga'uu dideetoo jira. Isa kanaaf immoo nuti dadhabneerraa kanaafi abbaa kiyyaa fi abbaa biinii faana waan tokko jechuuniin barbaada. Kana dura garuu roottaa bira deemanii roottaa haasofsiisanii turanii. Gaashiyyees gaafadheen ture garuu natti hin himne. Har'a maal akka isaaniin jette akka natti himanis nan barbaada jedheetoo jira jechuudha. Egaa Abiraamii jaalatee miti namni jaalatee akkana hin ta'a jennees iyyaannu. Inni akkatti hin Hermeellaarraa adda bahu tokko yoo jiraateera ta'e abbootiin amantii yoo kadhataniifidha jedhee yaada'anii hafuura jaalalaa itti hojjechiifattee akka barbaaddetti asiif achi qabaa jirti. Kanaaf namni kun yeroo kanatti obbeekee miti. Namni kana akkana godhu isiniin jechuun jaaladha. Innaa egaa isaanis hin dhufanii yeroo isaan dhufanitti immoo gaashiyyee nu humna keenya olitti ta'ee wanti jiru hundumtiyyuu jennaanii nuti maal gochuu dandeenya roottaa haasofsiifnee turre. Roottaa yeroo haasofsiifnu keessatti immoo waan baay'ee nuun jetteetti baay'ee simmeetaawwi taateetutti dhagaameetu kana haasawaa dubbachaa turtee dubartii kanaa irraa adda bahee isa ishii faana jiru nu turkisaa kutu malee ani yoomiyyuu itti hin deebi'u nuun jette. Innaa dammoo innis wanti inni gochaa jiru wanta gaarii miti, wanta bareedaa miti, akkam ta'uutu jira jennaanii. Egaayii nuti waan goonu dhabne. Sinis eeyyee kallattii garaagaraatiin akka dadhabdan hiriyoonni isaa hin beekna. Daa'ima taatanii sammuu guddaa isinii kennee jaarsolii lakkaa'uudhaanii kallattiilee garaagaraadhaan hojii hojjechaa jirtu. Ammas immoo nuti maal jenneeti dharee kan gara roottaatti deebinu wanti isa bira jiru hin cinnee irraan dhaabbanne Hermeellaa nama jedhamtu kanarraa gargar ba'uu hin dandeenye. Jennaanii al tokkicha kana akka gara roottaatti deebitan hin barbaada. Roottaan immoo akka yaada ishee jijjiirrattu jedha jechuudha faranjooni. Ani isa roottaatti deddeebi'aatii akkasumas illee roottaa kadhadhaa. Hiriyoonni Abiraamis immoo dhiisiitii isa wajjiniin jiraadhu kan jedhan kana anumaaf iyyuu gaaffiidha jechuudha. Isa roottaadhaan jedhanii maaliif Abiraamidhaan hin jenne? Akkasumallee maatii Abiraamidhaanii rakkoonsa maal akka ta'e haadhaan maaliif gaafadhu hin jenneen? Abbaan gaafadhu maaliif hin jenneeni? Calluma jedhanii roottaa hundumti isaanii roottaa maal goote ishii dubartiin kun? Dubartiin kun okkoo nama gaa'ela ishii mana ishii barbaadaa jirtudha. Hiriyaa ishii jaalallee ishii dhugaa barbaadaa jirtudha. Garuu argachuu hin dandeenye waan hundumattiyyuu dirqama itti ta'e gubachaa nama jiraatudha jechuudha. Egaa hundumtuu itti tolee miti isa dhugaan siniin jedha. Ungaan garaatti baattanii dhiisaatii hiriyaa qabaattaniiyyuu gaafa inni akkana ta'u namatti hin tolu jechuudha. Ishiniyyuu jabduudha dhugaa dubbachuudhaa fi jajamuu qabdiin jedha akka kootti jechuudha. Egaa isa kanaafiyyuu maaltu akka ta'udha reeti sa'aatii kana keessatti akkatti miidhamuu ni qabdi jedhanii jechuudha. Ji'a 9 muluu jedhee jechuudha. Egaa faranjoonis boqonnaa osoo hin argatiin kallattiilee garaagaraatiidhaanii haadhaaf abbaanii bira hin jiranii jechaa ture. Isaanis egaa kan jechaa jiran ammallee maal jenneetitti deebinaadha. Innoo gargar irraan baanee wanti nu gochaa jiru nuuf hin galleedhaan gara deddeebi'aniiti. Ani akka kootti jaarsummaan deddeebi'uun gatii qabadhee hin yaadu. Maatiin ishees gaddisiisanii ishees gaddisiisuudha. Wanti fooluu hundumtiyyuu miidiyaarradha. Argataniittoota har'allee jechuudha. Hudduu ishiitti naannessaa turte jechuudha. Luqqeettuu ishii namichatti jechuudha irratti sirbiti. Inni yeroo ishee arge bishaan ta'a jechuudha. Dhugaan siniin jedhe maaliif baala kunoo aduu keessa taa'e akkasitti xoola gamuucaan jechuudha.
nama ajaa'ibaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa mucaan immoo jilbaa isaanii jalatti kufee al tokkicha kana yaalaa jedheenii nuti ishii hin deemnaa hanga xiqqeetti karaa sin gargaaruun nuun maluunii sin gargaarraa hin deebina bakka rakkoon hin jiru ka'eedhaniini lafanni jilbeeffatee isa kaasaniitoo jiru jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee rakkoon hin jirudhanii isa karaa biraan fixadhanii maal karaa biraan maaltu fixu kaleessa galgala waan inni jedhe nagarree waa'ee dhimma ishii anaaf dhiisaa siniin hin galchu waa'een ishii hin jenneen maal jedhuun naqanii innaa baay'ee nama dabbara jechuudha. Akkasumallee biniifillee eenyu maqaan isaa Biruuk sunillee dhufaniitoo jiru jechuudha. Kaleessa akka lolaniin waa'ee Hermeellaa kanarratti morma qabanii yaadattu har'a dhiifama gaafachuun qaba. Wanti godhee sirrii akkanatti hin taanetti natti dhaga'ameetoo jira. Tokkummaadhaan haraaramneetoo Ruuttaa fi Abiraamidhaan tokko gochuu qabna jedhu jechuudha. Ashandaa bira isa wal lolanii wal bobbocooqanii Ruuttaa gidduudhaa baay'ee Abiraam gidduudhaa baay'ee jedhan sana immoo dhiisanii miraa fi haaraa jechuudha. Wal ta'anii immoo Abiraam Ruuttaa jedhanii jechuudha. Akka nama afuura wayiifatu akkana baanii immoo ganaa wacuudhaaf jechuudha. Nama ajaa'iba jechuudha wanti isaan gochaa jiranii. Fakkeenyaaf kaleessa iyyuu wanti inni godhe argitaniittu gaa'ela kee diigii baqqaarraa gargar bayi si'ii fi Hermeellaa jiraachisuu hin danda'u jedhee dubbachaa ture jechuudha. Namni yoomiyyuu inni gaa'ela kee diigi namaan hin jedhu jechuudha. Hiriyaan kamiyyuuti otoo isa danda'ameera ta'e tokko gochuu qaba malee akkas jechuun hin qabu ture kun dogoggoradha jechuudha. Kan gidduu seenee walii wakabu eenyudha isaanidha jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibaa murteeffachuu kan qabu Ruuttaadha murteeffachuu kan qabu Abiraamidha jechuudha. Egaa mamaas immoo gochuun hin danda'amu ilma namaa jechuudha. Amma seerri baay'ee jabaatee jira waan ta'eef nama tuquu maaliif akkas goota jechuun inni ulfaata jechuudha. Isa kanadhaa dhugaa dubbachuuf namatti dhagahama. Gooftaan immoo ishii haa gargaaru jenna. Sana maal akka isheen dibattee uffattee dhuftee akkas gootee gaa'ela kana bittimsuutti jirtu kan ishee godhachuutti jirtu namaaf hin galu. Inni immoo gaa'ela kee diigi jedhuus akka Hermeellaan Abiraamin faana taatu kan isaan barbaadaa jiran jechuudha. Dhaabbata qabdii Hermeellaan jedheera miti Habeel jechuudha. Isa kanaafuu isaaniin milkaa'ee yaaduanii wanti ta'aa jiru immoo ni beektu dubartoonni yookiin immoo jechuudha. Dhaloonni baay'ee habaaramaa jira isa dhugaan isiniin jedha argitaniittu naahii waan inni ta'e mobeellee har'allee intallee qalabatiillee itti keessa jechuudha. Haala akkanaadhaan jechuudha dubartoonni jechuudha mana nama baay'ee diigaa jiru idiyaata fakkaatanii jaalala fakkaatanii waan baay'eedhaan jechuudha kennaa namaaf kennuudhaan kennicha irratti xonoqqolanii soobanii muranii mana namaa fi gaa'ela namaa baay'ee diigaa jiru jechuudha. Keessattuu jechuudha warri amantii fakkeessanii akka waan amantii qabanii fakkaatanii duuba deddeemanii mana namaa burjaajessan abaddan dhugaan isiniin jedhe guyyaan isaanii muraasa. Saatiin isaanii muraasa waan milkaan humna irra qaban simboona irra qabanii qabeenya irra qabanii ce'umsa karaa isaanitti fakkaatee hojii hin taane kan isaan hojjechaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi isa ishiin qopheessite isa ishiin xaxxee isa ishiin akkatti gaa'ela kana akka waliin dhaamu gootee wanti isaa akka harkaa burjaajee harkaa goosiste kana rabbi ishiin dhiisu abaddaan dhugaa. Kanni dhokatee boolla namaaf qotu rabbi yoomiyyuu hin dhiisu isiniin jechuun jaaladha. Isa kana guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaa sabskraayibii laayikii naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Qimamoota mana madaamii isiniin jedha qomoowwan koo gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa. Shalom.